Hello, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessanii har'aan kana mata duree ajaa'ibaa tokkoon ilaalla. Hanga xumuraatti na faana bu'aa. Viidiyoo kana namni like hin goone yoo jiraate waa asiin isinii baagadi. Okay, har'aan kana paartiin kun paartii baay'ee ajaa'ibaati, baay'ee namatti tola. Nin ilaalla jechuudha. Kan maal jedha 1-to-1 function jedha. Classification of function jalatti 1-to-1 function, on-to function ilaallu ta'a. Let's go. Which one of the following is 1-to-1 function? 1-to-1 function jechuun okay akka abbaa warra faadha warra 1-to-1 function dha. Fakkii 1 function seensiin isaa kana jechuu tokkoof tokko jetteetiniin ilaalta jechuudha. Let's go. Isa kana haa fudhannume. N 1 wajjin, B 3 wajjin, C alaalaamasitti lama deebite, C B fi lama deebite. Kanaafuu 1-to-1 jechuun hin dandeenyu jechuudha. Kan kunoo sadiin tuni lama deebite jechuudha. Abbaa warra jaartii lama qabu jechuun ni dandeessa jechaadha. Inni sun 1-to-1 miti jechuudha. 1-to-2 dha malee 1-to-1 miti jechaadha. Okay, isin haa galu jechuun siistamni isaa kan ittiin hojjennu. As birallee dhufne yoo kalaallu ta'e A with 4, B with 2, C with 3, D with 1. Kan lama deebi'ee ni jira? Hin jiru. Kan lama deebi'ee wanta hin jirreef kanaafuu 1-to-1 jechaadha. Abbaan warra haadha warra yookiin hiriyaa jaalallee tokko. Definition 1-to-1.8 a function f A to B said to be 1-to-1 or injection. Yeroo tokko gaafii irra maal ishee tanaan isinii fida jechuudha. Injection, surjection, bijection kan jettu adda baasneetiniin kan ilaallu. 1-to-1 jechuun injection jechuudha. Element of the domain. If only if the element of the range is paired with what? Exactly one element of the domain. For example, f of x is equals to f of x1 is equals to f of x2. If x1 is equals to x2 for any x1 in the x2 is the element of A. x1 fi x2 wal qixa. F of x yoo wal qixa ta'e. Fakkeenyaaf akkana mee 2x kana fudhadhu. 2x kana fudhadhu. Yoo gatiin x kenna x1 kenna 2 ta'e, x2 kennallee 2 ta'e, f of x1 fi f of x2 illee wal qixa ta'a. Seensii jedhu kana haa mirkaneessinu. Fakkeenyaaf 2 asitti galchi. 2 iddoo kanatti yoo galchitu taate meeqa dhufa? 2 times 2 4 dhufa. Is equals to x1 galchite jechuudha. x2 illee galchi. x2 kenna maali? 2 dha. 2 dhuma asitti galchime 2 yoo asitti galchite 4 ta'a. Kanaafuu f of x1 kenna fi f of x2 kenna wal qixate yoo ta'u taate maali? Wal qixa yoo ta'u taate x1 fi x2 kenna illee wal qixa. Unless otherwise not 1-to-1 function. Isa kana hubadhaa jechuudha. Fakkeenya ibaa isinii haa kaasnu 1-to-1 function isuma kanarra deebi'ee in the same as any say x1 is equals differ from x2, then f of x1 differ from f of x2. Isuma ammaa siin jedhe sanirra 2x isiniin jedhe. x1 kenna 3 ta'e, x2 kenna osoo 4 ta'e, f of x1 fi f of x2 garagara. Kanaafuu kun garagara miti. Kanaafuu garagara. Fakkeenyaaf 3 haa galchinu x1 kenna yoo galchinu taate 3 times 2 6 equal 3 yoo galchinu taate 4 ka galchinu yoo taate 4 times 2 jechuun 8 dha. Kanaafuu differ jechuudha. Kanaaf f of x2 x1 differ from f of x2 if x1 differ from what? x2 kan jenne himni kennallee haala kanaan dhugoomsina jechuudha. Fakkeenyaaf mee 1-to-1 ta'uu isaa kan mee ka 1-to-1 hin taane tokko fudhadhee isinitti argisiisu. x square x cube jedhee x square x1 kenna mee
minus 2 x2 kenna 2 haa jennuun. Jarri kun lamaan tokko garagara jechuudha. Isa kanaaf minus 2 fi 2 tokko moo garagara. Kanaafuu mee itti galchinu x1 kenna. Minus 2 square jechuun meeqa? 4 dha. 2 square jechuun 4 dha. Kanaafuu gatiin f of x kenna tokko. Kan ila kuni gatiin kun yalla nu harkaa diigamee jira jechuudha. Gatiin kun lamaan garagara ta'e, gatiin kun tokko ta'e. Kanaafuu 1 to 1 function miti jechuudha x cube. Kanaafuu x square function tokko 1 to 1 function ta'uudhaaf property amma jenne kana dirqama nu guutuu qaba jechuudha. Property lamaan kana nu guutuu qaba. F of x is equal to f of x to x1 x2 if x1 is equal to f2 x1 fi x2 le elementi maal yoo ta'e elementi a yoo ka ta'u taate jedhu tokko. This is the same saying x1 is equal to differ from x2 if f of x1 differ from x2 kana seensi hin jiru jechuudha. Kana hubatte taanan gaafii barbaadini hojjetta. Kaniin si garsiise kunoo kana jechaadha. Kaniin amma si garsiise kana haala kanaan sistema ani siin jedhe san fayyadamtee hojjannaan wanti tokko sirra rakkisu jechuudha. Fakkeenyaaf x1 itti galche inni x1 itti galche x2 itti galche. Kanaafuu haala kana waan overtuudhaan baay'ise lamaan isaaniitu yoo irra balleessu x1 is equal to x2 jechuudha. Kanaafuu 1 to 1 function tilaalle. Okay, kan itti aanu real number to real number jedha. Kuno isa kana yoo itti galle not 1 to 1 function. For example, x2 is equal to x2 differ from x1, so the value of f of x2 is equal to x1 is equal, so it is not 1 to 1 function. Ni diiga jechuudha. Property amma nu fayyadamne ni diiga. So haala kana mirkaneessuu dandeessa jechuudha. Shi gaafiin itti aanu sistemni 1 to 1 function ta'uuf ta'uu dhabu ittiin adda baasnu kan bira horizontal line test. Horizontal line test jechuun sistema salphaa fi 1 to 1 ta'uu isaa adda ittiin baasnu keessaa isa tokkodha. Let's a function f such that a maps to b is 1 to 1 function if only if horizontal line cross the graph. It is graph at most once. Yoo maal ta'eedha at most once. Yoo ol guddate tokko jechuudha. Tokko ol qaxxaamuruu hin qabu. Horizontal line testii kenna jechuudha. Giraafiin sarara horizontaalii al lama qaxxaamure taanan yookiin lama ol qaxxaamure taanan maali nyaati 1 to 1 function jennee lafa kenna jechuudha. Okay, graph of linear function kana gaafii amma kana yoo kalaalu ta'e graafii teen garana yoo kasararu ta'e kunu haala kanaan al takka duwwaa tuqa jechuudha. Bakka barbaadde sararuu dandeessa. Asirrallee sararii al takka qofa tuqa. Asirrallee sararii al takka. But if you seen parabolic or hyperbolic kaniin jedhaman kanniin kana paraboliki kana yoo kan fudhannu ta'e haala kana yoo dhaineetiin sararu graafii kenna al lama tuqa asittis ni tuqa horizontally. So it is not 1 to 1 function kana fakkaata. Garuu 1 to 1 function gochuu ni dandeenya. Graafii kana maal jennaan range kenna gama kana irraa hambisne ranging kenna maal jenna real number jetteeni maal goota yookiin immoo domainii kenna irraa hambista. Salphumatti range wanti maddii si geessisu hin jiru. Domainii kenna irraa hambista. Domainiin kenna asii kana jettaan domain is 0 to positive infinity to what jettaan innu yaada ofiitu ranging kenna illee positive infinity 0 to positive infinity jechaadha. Kanaafuu gama kana yoo irraa murte taate ni ta'a jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo 0 to negative infinity jettaan gama as aanu kana irraa balleessitee gama kanatti graafiin kenna yoo ol garagala taate 1 to 1 function ni ta'a jechaadha. Isa kanallee akka gamanumaan na hubattan isiniin jira. Hordoftoota kabajamtoota kiyya kana laalaa jirra sirritti nu faana bu'aan affeerraa kenna dabalataan ka isin affeerrudha.
So solution kanarraa yoo kalaallu ta'e hin ta'u jechaadha. Mee which one of the following are one to one function jedha. Hima kana haa ilaallu. F x y such that y is the father of x jedha. Si ajaa'iba. Shi y jechuun y dha. Y is father of x jedha. Y kuni father atoo tolosaan yaa jennu atoo jaala. Shi x immoo maali? x1 x2 x3 jira jechaadha. Ilma isaati. Ilmaan 5 qabaachuu danda'a. Tolosaan kuni caaltuu qabaachuu danda'a, tolaa qabaachuu danda'a, caaltuu qabaachuu danda'a, jaalannee qabaachuu danda'a jechaadha. Kanaafuu kun hundi isaaniitu ilmaanuma isaati jecha. Garasumatti firoomuudha. Kanaafuu abbaan tokko ilma baay'ee waan qabaatuuf not one to one function jettaan. Kuni one to one function ta'uu hin danda'u jechuudha. Osoo ilma tokko qofa qabaate ilma baay'ee qaba kun beekamu nama 5 10 qabaachuu danda'a. Okay. Kanin biraa immoo isa kan absolute value dha jechuudha. Gatii barbaadde as keessa galchitu yoo ta'e -3 achi keessa galchi -3 -2 maal ta'a? 5 ta'a. Positive yoo ta'a lakkoofsi kamiyyuu absolute value keessa galchinu taate kanaafuu giraafiin absolute value akkana deema jechuudha. Kanaafuu akkatti yoo kasarartu ta'e horizontal line test allama tuqee so it is not 1 to 1. Addaan galchite kanallee bifa salphaadhaan. Shi G maal jedha? X y x such x is dog. Sareedha. X jechuun adiin fakkii saree kaasee hin beeku nadhiisa. Tun saree haa jennuun. Shi y is nose. Nose jechuun funyaan. Funyaan sareeti argitee tuni. Sareen tun funyaan meeqa? Takka qabdi sareen. Sareen funyaan 5 yookiin 2 qabdu ni jirti hin jirtu. Kanaafuu waan tuwaan function osoo gurra jennee haraan ta'u gurra 2 qabdi sareen. Sareen takka gurra 2 qabdi. Kanaafuu hin ta'u. Nose ga'ee funyaan eega jedhe waan tuwaan function ni ta'a jechaadha. Funyaan takka qofa qabdi. Yoo funyaan 5 6 qabdi jettan isin abbaa argitu beekanu takka hin beekna. Okay. Kanaafuu only G is what? 1 to 1 dha jecha lamaan olii 1 to 1 function miti. Exercise kana yoo kan ilaallu ta'e which one of the following is 1 to 1 function dha yaa 1 5 2 6 3 7 4 8 kanaafuu 1 to 1 function dha ka deddeebi'een jiru. 1 to 1 function dha isa kana ilaaluu dandeenya. Shi -1 -2 2 -1 3 0 1 4 1 4 1 jedha laal 0 1 4 1 jedha asitti lama deebitee kun 1 to 1 function miti balleessa keessa. Shi isa simadii dhaqi y is the brother of x y jechuun isa kana obboleeyyan 5 yookiin 6 qabaachuu danda'a jecha. Caaltuun obboleettii isaati, Tolosaan obboleettii isaati, Biiniyaam obboleettii ta'uu danda'a. Kanaafuu kunillee hin ta'u jechaadha. Balleessite isa kanallee keessa x y such that x is the child in the y is his father jedha. X in child dha jechuudha. Y is his age jedha. Kunillee salphamatti ibsuun ni danda'ama jechuudha. Childin tokko childi shi Caalaa, Tolaa, shi Mustafaa kuni sadanuu umriin isaanii yoo hiriyaa ta'an umriin isaanii 2 ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu umriin jara fixidii umriin isaa kan nama ibaatiin waan wal fakkaatu. Kanaafuu waan to waan function jechuu hin dandeenyu jedha. Shi the other one h jedha. Real number to real number, domain real number, range real number, h of x 3x minus 1 dha. Kanaafuu waan si ajaa'ibu any linear equation is what? Any linear equation is 1 to 1 function. Waan adda isinitti waan hin wedun seena 1 to 1 function linear equation kamiyyuu hin sodaatinaa kana. Logarithm exponential illee akkasii. Shi isa kana sirraa ka'ee garuu immoo wanta linear equation akka barbaadetti yoo si gaafate 1 to 1 function hin sodaatin gananatti amaniitii guuti.
Graphic linear equation haala kanaan jechaadha. Haala kanaan yookiin haala kanaan deema waan ta'eef horizontal line testing Allah main tuqu waan feete yoo gootaati. Okay, f bira geenne jirra. Isa kana 0 to positive infinity logarithm waan irratti qaxxaamura. Graafiin kun akkana jira. Horizontal line testing hin tuqu kanallee garuu maal jedheera kun asirraa kaasee 0 maaltu 0 itti maal jira approach ta'a jechuudha. Kanaafu 0 itti approach waan ta'u rangein isaa gatiin x isaa 0 itti approach ta'a. Gatiin y yookiin immoo rangein kenna real numberidha. Kanaafu ni ta'a jechuudha. Wantu waan ni ta'a. Isa kana absolute value dha. Absolute value kana asumarraa laalta. Rangein isallee domainin isallee real numberii jedha. Ani absolute value rangein isaa real numberii ta'in argine takkaa jiru kiyyairratti hin argine. Inni waan inni isa kaayef isatu beekaa. Garuu ani waantu waan function hin jedhu fakkeen gaafii kana asitti waan barbaadde galchi. Gatiin inni nu argannu positive jechuudha. Gatii x negative galchi positive arganna jechuudha. Kanaafu gatii y negative iddoon itti ta'u hin jiru. Waan inni real numberii jedhee bicha isuma qofa gaafatan jechaadha. Ani akka ofii kiyyaa beekuttillee haala itti hojjannellee haala itti matsaafa kanarra irra jirullee hin jiru. Kanaafu wantu waan function miti. Absolute value kamiyyuu ka olii san laaluu dandeessan jechuudha. Yoo amanuu dadhabdan isa kana laaluu dandeessan. Kanaan garaagarummaa takka hin qabu. Kanaafu inni kun wantu waan function miti. Okay. Aboo gaafii dhumaa tana jechuudha. Gaafii tana bittiin godhee whiteboard dhaan isinitti argisiisa. Sirriin afaana bu'aa isiniin jira. Okay, haa ilaallu isiin kana akkamiin wantiin asirraa beekuu qabnu jalqaba AD'n kenna differ from 0 ta'uu isii kana naa hubattanii directly irratti kana gaafiin kana fakkaataa isa kana wantu waan function ta'uu isaa argisiisi jedha. Jalqaba irratti wantu waan function jechuun maal jechuudha? F of x kenna f of x1 is equals to f of x2 if what? F of x2 if x1 is equals to x2. Kanaafu x1 if x2 kenna walqixa ta'uu isaa argisiifna jechuudha. Wantu waan function ta'uudha. Isa kana okay, directly haa eegallume. Ashi jalqaba irratti x1 itti galchina. A x1 plus b over a x1 plus d. Asbira d da. Sorry, c. Asbira c da. Plus d is equals to a x2 plus b over c x2 plus d. Okay, cross goona amma. Oggu cross goonu ishee kana isa kanaan baay'isna jechuudha. A x1 times plus b times kana yoo baay'isnu c x2 plus d is equals to c x1 kana mo ishee kana no baay'isnu c x1 plus d times what? A x2 plus b. Okay, isa kana oggu a times isa kana fi isa kana oggu waliin baay'isnu meeqa dhufe? A c x1 x2 isa kana fi isa kana oggu wajji baay'isnu plus jennaani a d x1 isa kana fi isa kana oggu waliin baay'isnu plus bc x2 isa kana fi isa kana waliin baay'isnu plus bd ishee tana oggu waliin baay'isnu meeqa dhufa? Equals to jennaan asitti ni bd dha. bd
A C x1 x2 plus ishee kana yoo waliin baay'isnu C BC x1 asumaan yoo isin mul'achuu baate jedheeti iddoo kana barreessaa ishee tana yoo ka baay'isnu taate A D x2 ishee tana yoo ka baay'isnu taate B D. So as keessaa kan wal fakkaatu kamiif kamii wal qixaa gamanatti isa kana jechaadha. Inni kun isa kanaan wal fakkaata. Kanaafuu isheen tun ishee tana balleessiti. AC x1 x2 AC x1 x2 tana ni balleessiti. Kanaafuu kamtu hafe asitti hafe AD plus BC AD x1 plus BC x2 is equals to asitti illee kaafe BC x1 plus AD x2 kanaafu x1 ka qabuun gara tokkotti funaanna jechuudha. Wagguu gara tokkotti funaannu ishee kana gara tokkotti fudhanna. Gaaf gara tokkotti fudhannu maal ta'e AD minus BC the whole x1 is equals to ishee tana ni jirti amma B x2 ta qabdu tana lamaani jechaadha. AD asii tanachi fudhanna minus gama yoo walqixaa gama tartu BC the whole x2 qabdi. Kanaafuu maal jenneen irra AD minus BC maali walqixa sorry mul'ataa hin jiru mul'ataa yoo hin jiraanne dhiifama guddaa okay. Kanaafuu kun isa kanaan wal fakkaata jechuudha. Akkuma asirraa fudhanneetiin ilaalle kan koomanii qabu fudhannee jirra. Haala kanaan wal fakkaata. Ogguu kana maal goona over goona jechuudha. Over kami isa kana AD minus BC over AD minus BC gaaf kana AD dhanni baddi asitti akkuma jalqaba irraa ilaalu yaalle AD differ from 0 ta'uu qabdi jenneerra. AD siin kuno isheen tun differ from 0 ta'uu qabdi kayenni sababa malee miti. Sababa kanaafi okay gaafa kana ishee kanaaf gaafa hirru as biratti maaltu hafe kuno akkuma argaa jirtan x1 hafe jechaadha. x1 is equals to kana yoo kaballeessinu taate x2 tu hafe jechaadha. Kuno kana fakkaata. It is 1-to-1 function jenneetiniin lafa kenna jechuudha. 1-to-1 function jechuu ni dandeetta. Okay kana fakkaata. Bye bye.